qeequu irraatii gara iyyaafachuutti dabarru. Amantoonni hundumtuu viidiyoo faarsaa obboleettii keenya Kibbee kan miidiyaa irraa maxxanfamaa ture kan waggaa 4 fi 2 duradha. Kan dhiyoos akkuma jiru ta'ee jechuudha. Kibbeen amma qeeqamoo osoo hin taane iyyaafatamuu qaba. Akka iyyaafatamtee faarsaa hojjettuuf haala mijeessuu qabna malee. Gidduu kanaa faarfattuu Kibbina ishee wajjin wal qabatee wanti mudatee maalidha? Faarfattuu Kibbeen nama sagaleef kennaa faarfannaa isheetti kennamee fi kiraa ishees Waaqayyoo nu eebbisaa ture keessaa tokko akka taate beekna. Kanaan dura faarfannaa ishee dhaggeeffachaa irraa barachaa fi ittiin eebbifamaa guddanne. Faarfannaan ishee namoota hedduu jajjabeessaa, gara Waaqayyootti nama eebbisaa, gara Waaqayyootti nama deebisaa fi yeroo hedduu abdii namatti toraa akka ture waan wal nama falmisiisu miti. Kanaaf waan gaarii isheen kanaan dura hojjetteef galataaf kabaja isheef qabaachuun barbaachisaadha. Garuu yeroo ammaa kana waa'een ishee sooshaal miidiyaa irratti qeeqni guddaan ka'aa jira. Keessumaa yeroo isteejii irra baatu faarfattu sagaleef mallattoo warra leenjii teekwaandoo fakkaatu jechuun yaa yee jedhaman fayyadamuun namoota hedduu biratti gaaffii uumaa jira. Viidiyoo tokko kan bara darbeedha natti fakkaata. Isuma haaraa godhanii ho'isaa jiru. Tokko garuu kan dhiyeenya kanaati. Kunis ilaalcha isheen kanaan dura saba Waaqayyoo biratti qabdu gad buusaa waan jiru fakkaata. Falli maalidha? Haa ta'u malee akka nama yaada sirrii qabu tokkootti taatee kana qeeqaaf arrabsootti jiruun nurraa hin eegamu. Nama tokko dogoggora inni hojjeteen guutummaan guutuutti negatiivii godhanii murteessuun kiristaanamaa wajjiniin hin deemu. Faarfattuun kun namni immoo uumama waan ta'eef dogoggora hojjechuu danda'a. Garuu isheen nama hedduun karaa faarfannaatiin eebbisteetti. Egaa kun nu jalaa dagatamuu hin qabu. Namni maaddii isaa irraa soorate dhiituu nagaa natti hin fakkaatu. Namni maaddii isaa irraa soorate dhiituu nagaa natti hin fakkaatu. Kanaaf waan gaarii isheen kanaan dura hojjetteen dagatina. Yeroo ammaa dogoggorri jiraatus karaa jaalalaaf gorsaatiin akka sirreeffamuuf gargaaruu qabna. Macaafni qulqulluun kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositiin guddannaa jedha. Efesoon 4:15. Kanaaf wal gorsuun barbaachisaadha. Kanas jaalala ogummaa gad of deebisuu waliin itti dubbachuun caalaatti barbaachisaadha. Yoo gochi yookaan mallattoon faarfannaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirrii hin taane faarfattuun kun miira gad of qabu qabaachuun waan namoota hedduu muufachiiseef hubannoo kennuu fi yoo barbaachisee as baatee dhiifama gaafachuun waan gaariidha. Dhiifama gaafachuun of xiqqeessuu miti. Cimina amalaa agarsiisa. Namni dogoggora isaa amanee of sirreessuus nama dadhabaa miti. Nama guddinaaf qophaa'edha. Ani dogoggoreeraa naaf dhiisaa kanas nan sirreessaa jechuun kabaja nama tokkoo hin balleessu. Tajaajila isaa keessatti bilchinaaf horaa akka qabu mul'isa. Dabalataan namoonni ishee gara tajaajilaatti waamtanis itti gaafatamummaa qabdu. Nama tokko gara tajaajilaatti waamuun tajaajila isaa qofa irraa fayyadamuuf miti. Nama tajaajilaaf waammatan yeroo barbaachisaa ta'etti gorsa, qajeelfama, sirreeffamaa fi itti gaafatamummaa akka inni qabu itti himuu qabdu. Yoo wanti sirrii hin taane mul'ate waltajjii irratti yookaan sooshaal miidiyaa irratti nama qeequu irra dhuunfaan itti dhiyaatanii jaalalaan gorsuutu caala. Nuti sabni faarfannaa ishee dhaggeeffachaa guddannee karaa isheetiin yeroo dheeraaf eebbifamaa turre amma taatee uumameef qofa ilaallee ishees guutummaan guutuutti arrabsuu hin qabnu. Ayyaana, dhiifamaa fi ogummaa qabaachuu qabna. Isheen nama keenya keessaa tokko. Namni hundinuus dogoggoraa oola. Yesuus Maatewos 7:1 keessatti Waaqayyo akka isin itti hin farannetti isin namatti hin farrinaa jedha. Kun dogoggora hunda callisnee fudhanna jechuu koo miti. Kanaafannaa nama tokko irratti murtii dhumaa kennuu fi nama sana arrabsuu irraa of qusachuu akka qabnu barsiisa. Yaaqoob 2:13 immoo ho'i firdii irratti in mo'aa jedha. Kanaaf sabni kiristaanaa sirreeffama fi gara laafina waliif qabaachuu qabna. Yoo isheen dogoggora ishee hubattee dhiifama gaafattes nutis dhiifama gochuu fi qabna. Dhiifama gochisuun sirrii ture jechuu miti. Nama sanaaf jibbaa fi haaloo dhiisnee akka sirreeffamtuuf karaa banaa gochuun waan gaariidha jedheen yaada. Walitti kan toltan garaas kan waliif laaftan ta'a. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise isinis akkasuma waliif dhiisaa.
Efesoon boqonnaa 4:32. Sooshaal miidiyaa kana irratti nama tokko qeequun baay'ee salphaadha. Garuu nama tokko dhuunfaan itti dhiyaatanii gorsa ijaarsa qabu kennuu fi nama gaarii fi bilchina gaafata. Kanaaf warri ishee jaallattan, warri tajaajilaaf ishee waamtan, maanguddoonni waldaaf namoonni isheetti dhiyaattan haala tasgabbaa fi jaalala qabuun ishee nuuf gorsaa. Qeeqa nama cabsoo osoo hin taane gorsaan nama ijaaruu haa adeeffannu. Fakkeenyaaf ati nama hamaadha jechuu irra wanti kun namoota hedduu biratti fudhatamuu dhiisuu malaa mee maalitti akka sirratu haa ilaallu. Karaa tajaajila kee ulfina Waaqayyoo wajjin wal simamoo hin simuu haa sirreessinu jechuudhaan yaada ijaarsa qabuu fi sirreeffamaa sirriidha. Deebiin laafaan dheekkamsa hin qabaneessa. Dubbiin jabaan garuu dheekkamsa hin kaasa. Arrabni ogeessaa beekumsa jajee hin dhageessisa. Afaan gowwootaa garuu gowwummaa gad hin jijjigsa. Fakkeenya 15:1-2. Faarfannaan intarteementii yookaan bashannana miiraa miti. Aarsaa Waaqayyoof kennamudha. Kanaaf nama faarfatu irraa sodaaf kabaja Waaqayyoo, qulqullummaa gad of qabuuf xiyyeeffannoo Waaqayyoo irraa mul'achuu danda'u qaba. Hubadhaa, faarfannaa keessatti sagalee, sochii qaamaa fi ibsa garaagaraa fayyadamuun hundumtuu cubbuudha jechuu miti. Garuu wanti fayyadamnu hiika haala itti fayyadamaa jirru kaayyoo fi ergaa tajaajilaa wajjin wal simuu qaba. Wanti hundinuu jalalaan haa ta'u. 1 Qorontos boqonnaa 16:14. Isin immoo yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Qeequu irraatii gara iyyaafachuutti dabarru. Amantoonni hundumtuu viidiyoo faarsaa obboleettii keenya kibbee kan miidiyaa irraa maxxanfamaa ture kan waggaa 4 fi 2 duradha. Kan dhiyoos akkuma jiru ta'ee jechuudha. Kibbeen amma qeeqamoo osoo hin taane iyyaafatamuu qabdi. Amantootni faarsaa obboleettii keenyaa kibbeetti eebbifamaa turtan bakka garaagaraa jirtan obboleettiin kun akka iyyaafatamtee faarsaa hojjettuuf haala mijeessuu qabna malee waan darbeen ishee irratti dubbachuun fuula Waaqaattis namaattis sirrii miti. Hubachiisa. Obboleettiin kun nama obboleessi ishee boqote. Boqochuu isaa waltajjii irratti dhageessee sagantaa konfiraansii xumurtee deemtedha. Nama waan baay'ee dabarsite obstee jirtudha. Waa'ee nama kanaa hamaa dubbachuu irraa of haa qusannu. Gaarii nuuf hin ta'u. Mee qajeelummaatti iyyaafadhaa. Qeequu irraatii gara iyyaafachuutti dabarru. Amantoonni hundumtuu viidiyoo faarsaa obboleettii keenya kibbee kan miidiyaa irraa maxxanfamaa ture kan waggaa 4 fi 2 duradha. Kan dhiyoos akkuma jiru ta'ee jechuudha. Kibbeen amma qeeqamoo osoo hin taane iyyaafatamuu qabdi. Amantootni faarsaa obboleettii keenyaa kibbeetti eebbifamaa turtan bakka garaagaraa jirtan obboleettiin kun akka